Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aallee walitti deebinee jira viidiyoo biraatiin jechuudha. Hadda kan wajjin hojjennu shorbaa ajaa'ibaati kan nuti hojjennu jechuudha. Baay'ee mi'aa fi egaa akkasuma kudaaraa fi mudura garagaraa wajjin hojjenna. Egaa wantoota na barbaachisan asitti qopheeffadhee jira. Akkuma agartanii asitti duraan dursa misira difinii qopheeffadhee jira dhiqee haala kanaani. Egaa asitti immoo kaarotii qopheeffadhee jira. Isas haala kanaan muree akka wajjin nutti salphatu waa hundaayyuu qopheessee tana dhiyaadhe. Egaa asittis lukkuu jechuudha. Lukkuu sudura isaa yookiin immoo laphee isaa foon bichaasanii haala kanaan kutee qopheeffadheera kolbatti dhiqee jechuudha. Egaa asitti immoo baaroo shunkurtii kan jedhamu shunkurtii noormaalii jechuudha. Inna nacci shunkurtii yookiin qullubbii adii maankaa shorbaa tokkoo fi muka yookiin firee tokko shunkurtiidha fi baaroo shunkurtii walitti qopheessee jira. Isin noormaalii baaroo shunkurtii illee hin qabne noormaalii shunkurtii fayyadamuu dandeessu. Asitti dinnichallee haala kanaan qopheeffadhee jira muree dhiqee jechuudha. Egaa itti aansuudhaaf kan nu barbaachisu paastaa fi mokorooniidha. Mokoroonii barbaadda fayyadamuu dandeessanii paastaallee dhiistanii mokoroonii xixiqqoo ija bibbicuu qabdu sanis fayyadamuu dandeessu. Egaa garuu kana fayyadamuu barbaadeeti jechuudha. Paastaa diqqoo si caccabsee jira hamma danda'uun jechuudha. Kana caalaa yoo xixiqqeessita homaa rakkinni hin jiru. Garuu kana caalaa odoo gurguddatu baatee baay'ee bareeda. Isas haala kanaan qopheeffadhee jira. Egaa amma gara hojii keenyaatti deemna jechuudha. Egaa amma akkuma isin argitan distii qopheeffadhee jira. Amma distee sibiilaan koo itti buufadha jechuudha. Yookiin foonii. Egaa amma lukkuu keenya egaa kanatti dhaabbatnee bisaa isaa dhiqamee zayitiin qophii yeroo akkana taatu jechuudha. Shunkurtii itti buufanna. Shunkurtii wajjin bilcheessina. Egaa shunkurtii kanallee kolbatti wajjin dhaabbatna jechuudha. Itti aansuudhaan shunkurtii fi lukkicha yeroo akkana bilcheessineen booda kaarotii itti buufanna. Kaarotii keenyallee haaluma sanii wajjin bilcheessina. Kaarotii akkuma itti buuseen immoo liqoosii aarri isin mul'isaa hin jiru. Irdi maankaa shaayii tokko itti buufadha. Kanneen jaraan kanneen walitti bilcheessa. Amma haaluma kanaa eega kaarotii shunkurtii lukkichi walitti ni qabbatame shunkurtii kan koo itti buufadhee isallee wajjin dhaabbata jechuudha daqiiqaa muraasaa fi egaa amma asitti akkuma argitan kaarotiin naafaa bilchaatuu fi bishaan kubbaayyaa gimmaashaa bishaan kubbaayyaa dhugaatii jechuudha gimmaasha isaatti buseera aarri isaa isin mul'isaa hin jiru dhiifama itti busee jira haala kanaan bilchaataa jira kaarotiin bichuu isi yeroo inni akka bilchaatuu ta'u gara hojii keenyaatti deebina garuu osoo hin ta'in booda hojiin haa bilchaatu hanqamamee itti fayyadamu black pepperii qofaadha waan biraa itti fayyadamu egaa saniin booda soogidda kootiidha wanti inni itti fayyadamu black pepperii bichuusi itti buusa bakka wanti ammanaa kun nageetti jechuudha kunoota akkuma argitan bilchaataa jira diqqoosi kaarotii waan hunda caalaa jabaatuu fi inni diqqoosi jalaan haa bilchaatu jedhee bishaan kubbaayyaa gimmaashaa tokko itti buuse saniin booda kana diqqoosi daqiiqaa muraasa eega daqiiqaa tokko akkabaabii sanii argitan diqqoosi waliin naa bilchaatee jira akkuma isin argitanii kana caalaa tursiisuullee bakka hin barbaadu amma wantoota hafan hunduma isaa yeroo tokko itti buusa mokoroonii kan koo fi paastaa kan koo foolitti cabsee qopheeffadhee itti aansuudhaan immoo misira kan koo itti buufadha. Egaa kanneen waliin dhayaa achi booda immoo diqqoosi ture dinnichaa itti buusa dinnichaa yooma kan bilchaataa waan ta'eef jara kanneen itti buuse kolbatti waliin dhaa. Egaa jara kana waliin dhayaa jaambeen booda dinnichaa kan koo fide itti buufadha. Bakka wanti nu hafeen jiru achiin booda immoo bishaan keenya itti buufannee waliin geennee qadaannee dhiisuudha. Kolbatti kan waliin gaa dura odoo bishaan ittiin buusini. Amma kun akkuma agartan bishaan koo itti buusee jira akka wantoota bilchaanne kanneen illee naa bilcheessutti akka shorbaatitti illee irratti naa hafu hammi kun bishaan bakka naa ga'a jechuudha. Amma hanga bilchaatu qofa eega akkana godhee qadaadadhee isaa yeroo inni bilchaatuuf dhiyaatutti soogidda keenya itti buufanna. Isin qimamii biraallee yoo qabaattan qimamii biraa fayyadamuu hin dandeessu waan qabdan mana keessaa naa mi'eessa jettanii kan yaaddanii qimamii baay'ee baay'isuu waan hin barbaanneef black pepperii yookiin qondo barbaree jedhamu isa qofa fayyadameera waan biraa hin fayyadamne isin kan barbaadda fayyadamuu dandeessu isaaf irdii qofa fayyadame anini isin waan qabdan waan naa mi'eessa shorbaa koo jettanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jechuu jaaladha asumaani. Egaa akkana godhee qadaadee dhiisa hanga inni bilchaatutti inni bilchaate immoo walitti deebinaa isiniin jedha turtii gaarii.
geessinee walitti deebinee jirra. Akkuma agartanii asitti shoorbaan koftas ga'ee jira. Itti aansuudhaan immoo daabboolee daabboo kana fakkaatu hojjadhee jira jechuudha. Shoorbaa wajjin nyaachuudhaaf. Egaa shoorbaan kiyya kunoo haaluma kanaanii baay'ee bareedaa fi baay'ee mi'aayaa isaa ta'ee naaf ba'ee jira. Kun egaa akka dhugaatii qorraa qofatti osoo hin ta'in waan kan beela nu baasuu danda'uudhaallee wantoota beelaaf nyaannus keessaa qaba akka mokoroonii, kaarotii, dinnicha, misira, difinii wantoota akkanaa keessaa qaba. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee mi'aa. Daabboon kan koo garuu ho'aadha. Mee ilaalla. Daabboon baay'ee ho'aadha. Daabboo garuu viidiyoo isaa horaamne nutti dheeratee daabboon kun akkana fakkaata. Baay'ee laafaa kan ta'edha. Egaa haada kanaan bilchaatee jira. Baay'ee ho'aadha. Egaa kana wajjin daabboo keenya dhiyeeffannee shoorbaa keenya dhiyeeffannee soofaa keenya irra teennee haga birdi libsii marannee teennu isa kana dhugaa isa kana kan nyaataa qaama keenya ho'ifachuu ni dandeenya yeroo qorraa cadhibnee libsii ofoofannee taa'uudhaan miti. Egaa viidiyoon kan koo guyyaadhaa kana fakkaata. Hoo isinitti tolee like gochuu hin dagatinaa. Nama biraa hin fayyadaa hiriyoottan keenya. Hoo jettan immoo share godhaatii nama biraa akkanaa gahu na qarqaaraa isiniin jedha. Egaa dogongorri hoo jiraate immoo koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa yaada keessan hunda koomentii jalatti naa kaayaa. Horroonni mana kiyyaa haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan gara maatii kootii dabalamuudha. Akka dabalamtan kabajaadhaan isin gaafadha. Horroonni turtii na wajjin gootanii hanga ammaatitti hundumti keessanii guddaanaaf galatoomaa ulfaadha isiniin jedha. Egaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoon kun kan guyyaa har'aa asirratti raawwata. Turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Nagahaatti hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Daabboo kanallee godhaa laalaa akkaataa daabboo kanatti godhu immoo yeroo biraa viidiyoo biraa isin hojjedha. Horroonni barbaadan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Daabboon kun kana fakkaata. Egaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.